Egaa qophii keenya itti aanuun immoo qophii bareedaa akkasumas qophii addaati kan nuti qabnu barattoota Dream Journalism Center and Media qophii wal dorgommii ajaa'ibaa gaazexeessaa Lalisaa Alamuu waliin taasisanii akkasumas hundeessaa Dream Journalism Center and Media jechuudha. Egaa akkuma isin kaastan egaa tapha baay'ee bareedaa ta'ee fi hawwisiisaa akkasumallee daawwattoonni keenya mana isaanii ta'anii itti bohaaruu fi itti gammaduu akkasumallee mujuuwwan qaqqaban manatti dhiyeeffatanii jiran nyaachaa unachaa tapha kanatti immoo akka isaan bohaaran abdii qabnaa jechuudha. Baay'inaan ayyaana irratti taphachuu kolfuu hiriyoota walii firoota waliinidha mitiire. Kanaaf nutis immoo tapha addaa goonee bashannana addaa akkasiin qabaataniif akka kolfitanii dabarsitan abdii qabne jechuudha. Kana malee immoo barattoonni asirratti dorgoman kuni barattoota Dream Journalism Center and Media barachaa jiranidha. Barattoota qaxalee ogummaa gaazexeessummaatiin leenjisaa jirudha. Jalqabbii irratti wantoota hedduudha kan baratamaa jiru. Karaa kanaatiin namoonni ogummaa kana barachuu barbaadan akkasumas fedhii isaa qabdanii kottaa baradhaa ogummaas hin goonfattu isaaniin jenna. Egaa akkuma tiyyuu kaaste egaa qophiimti sun iyyuu jalqabuma irratti anis barataadha kan jedhudha. Egaa kun mata duree addaa itti kenname yookiin immoo kallattumaan yogguu fudhannu barnootaaf yookiin immoo leenjii kanaaf kaka'umsa akka ta'uu fi akkasumallee taphoota nama bohaarsan baay'ee achi keessatti argachuu dandeenya. Isa malee Dream Journalism Center and Media anaaf barattoota koo qofa miti ambasaaddara koodha jechuudhaan ibseera jechuudha. Gabanumaan gara qophii keenyaatti isin dabarsina daawwattoota keenya tapha isaaniin bohaaraa gammadaa akka isin dabarsitan abdii qabna. Tapha keenyatti isin geessa. Baga geessan baga waliin geenye kabajamtoota daawwattoota Prime Media bakka jirtan maratti nagaan keenya kabajaaf jaalalaa isin haa qaqqabu. Kun ayyaana Faasikaa sababeeffachuudhaan Dream Journalism Center and Media fi Prime Media wal ta'uun kan qopheessan sagantaa bashannana addaati. Egaa sagantaa bashannana addaa keenya bifa bareedaa fi miidhagaa ta'een qabannee dhiyaannee jira. Sagantaan kun sagantaa gaafiif deebii taphoota garaagaraa of keessatti hammateedha. Itti bohaartuu, itti bashannantuu haga xumuraatti yeroo bareedaan nu faana qabaattu jenneeti kan nuti abdannu. Egaa qophii kana qopheessuun kan isin faana turu Lalisaa Alamuuti ogeessonni kaameraa Prime Media hunduma waliin taaneeti kan isin qaqqabsiisnu jechuudha. Warreen argaa jirtan kun barattoota Dream Journalism Center and Mediaati. Isaanii walii isin barsiisa, hin bohaartuu, hin bashannantuu, ayyaana gaarii akka isinii ta'u isiniif goona. Haga xumuraatti nu waliin turaa isiniin jenna. Ayyaana gaarii. Tole, mee walaa barru maqaan keenya? Maqaan kiyyaa Muntaa Qajeelaan jedhama. Kan hin dhufe Dream Journalism Center and Media irraati. Ayyee. Dibaabaa. Walaa barru. Maqaan koo Dibaabaa Qajeelaan jedhama. Ayyee. Kan hin dhufe Dream Journalism Center and Media irraati. Tole. Maqaan koo Miiriyaam Olumaan jedhama. Dhaabbatni irraa dhufe dhaabbata Dream Journalism Center and Media irraa dhufe. Miiriyaam jechuun maal jechuudha? Miiriyaam jechuun wangeeluma irraa nu beeku. Simatu moggaafate moo maatii keessi moggaase? Faazeriin na moggaase. Faazeriin maal hojjetu? Wangeelaa fi hojiisa. Wangeeluma keessaa barbaade. Ayyee walaa barru. Ayyee maqaan koos Mannee Darajjeen jedhama. Kan irraa dhufe immoo dhaabbata Dream Journalism Center and Media irraatidha. Ayyee maqaan koo Bariifaan Guutan jedhama. Kan inni irraa dhufe Dream Journalism Center and Media irraa dhufe. Ayyee maqaan koo Annaa Maaramaan jedhama. Dream Journalism Center and Mediaatti barattuu joornaalizimiiti. Ayyaana kam? Ayyaanni dansaa. Nu dhagaa. Shakkiin qabannoo. Yaa akkas namni dhaqsanii. Mor. Gabaa koo hidhuu deemta beektu. Mor gaafa jettu baay'een fuudhee. Ayyee walaa barru. Ayyee. Walaa barru mee? Tole, ashii. Maqaan koo Lalisee Kaffayyaanoon jedhama. Kan hin dhufe dhaabbata Dream Journalism Center and Media irraati barattuu achiiti. Ayyee. Ani maqaan koo Firoomsaa Kabbadaan jedhama. Kan hin dhufe dhaabbata Dream Journalism Center and Media irraati. Ayyee. Maqaan koo Mootooftiin jedhama. Kan inni irraa dhufe barattuu Dream Journalism Center irraadha. Hojjaan caaluu fakkaata lamaan isaanii. Xiqqoo isaanii gaggari. Isaanii gaggari. Nan injifadha moo akkamitti yaadda? Bakka buutee jirta jira? Sirriitti injifanna malee nan injifadha. Nan injifadha? Nan injifadha. Oh, jirtadha. Walumaan injifanna. Jirtadha.
falmachaan jirtan. Jirra waliin. Hayyeen kabajamtoota daawwattoota Prime Media sagantaa bashannanaa addaa barattoota Dream Journalism Center and Media waliin ta'uudhaan isiniif qopheessuuf jennu kana fakkaata wal bartaniitu jennee abdannaa wal barnoota gaarii akka isinii ta'e abdii guddaa qabna. Egaa amma gaaffiiwwan babbareedoo mimmiidhagoo isinitti bohaartan irraa barattanii fi ayyaana fakkeessan jennee abdannu itti fufuudhaaf deemna haga xumuraatti filannoo keessan Prime Media yoo godhattan bashannanaa buhaaraa ijoollee babbareedoo qaqqaxalee kana waliin yeroo gaarii qabaattu jennee abdanna. Egaa abbootiin murtii nu waliin jiru isaan seerota yookaan taphootaan taphachiisu kanadha kan isaan nuuf murteessanii. San booda egaa barattoonni kun yoo maal deebisa jedhu waliin ilaalla. Qophooftanii? Qophooftanii? Murteessuudhaaf. Ayyee gaaffii isin gaafattan gaaffii addaa ta'uu danda'a waan isin gaafattan hin beeku kabajamtoota daawwattoota keenyaa taphi keenya kun tapha addaati abbootiin murtii keenya shamarranidha shamarran waa murteessuu irratti as ba'anii gaaffii nuti jalqaba gaafannu sign language kan jedhamudha warreen abbootii murtii keenya gaaffii isaan as ba'anii gaafatan aakti godhanii yookaan kallattiidhaan agarsiisu warreen kun immoo seekendii muraasa keessatti kan isaan deebisan ta'a jechuudha. Kallattiidhumaan gara gaaffiittan isin ceesisa inni gaafatu. Nama nyaachaaf. Nama nyaatee dhugaa. Gaafa ayyaana nama dhugee nama nyaata. Keessumaa waamanii maatii waliin nyaachuu. Sekendii keessan numaa jira. Kan bira danfistu Qophii ayyaanaa. baay'atanii nyaachuu. Maatiin bakka tokkotti nyaachaa dhugaa ayyaana kabajaa kan jiran. Saayinii sirrii. Maatiin mana keessatti baay'ata. TV ilaalaa. Namoota wal waamee mana keessa TV ilaalaa wajjin ayyaana kabaju ture jechuudha. Amileen hin barbaadu. Baratteetta barumsa akkasii. Baradheere. Gatiif jedhe. Hin fakkaatu. Kutaa meeqa barattate? Reefu kurnaffaa irra jira. Kurnaffaa? Tole gaaffii kanaaf gareen firaa'ol argataniiru miti abbootiin? Garee lammaffaatti dabarra gaaffii lammaffaatti dabarra. Haadha murtii keenya. Ayyee. Gammachuu. Ayyee. Nama TV ilaalu. Indeed. Nama Kwasi. Akkaataan isheen itti nutti argisiistu sirrii miti. Garee dibaabaa fa'aatu argate namoota kubbaa miilaa ilaalaa turan mana keessa taa'anii eenyutu injifate garuu? Kubbaa sana Arsenaal moo Sitii? Arsenaal. Ayyee gaaffii sadaffaatti dabarra haadha murtii. Ayyee daawwattoota Prime Media kan isiniif darbaa jiru sagantaa bashannanaa addaa ayyaana Faasikaa sababeeffachuudhaan isin biraan gahaa jirudha. Sagantaa keenya malee akkuma cufetti jira sign language yookaan immoo mallattoodhaan waan agarsiifamu kan barattoonni kun yaalanii deebisaa kan isaan jiran amma gaaffii sadaffaatti isin ceesisa sekendii 10 qofa qabdu. Haadha murtii keenya milaala sekendii 10 gidduutti deebisuu qabu hin deebisne taanaan gara isatti aanutti ceenaa itti fufi. Nama bilbila gurguraa. No. Miriam argatteetta akkam abbeen kee kanas barsiise? Ay, lakkinni waan akkasiin beeku. Ayyeen daawwattoota keenya sagantaa nuti isin biraan gahaa jirru kana fakkaata gareen
Dibaabaa fa'aa yookaan Meeree fa'aa lammaffaarra lama argataniitti kan isaan jiran sekendii 10 gidduutti. Badhaasni kun badhaasa qarshii 10,000 qabudha. Waliigalaan jechuudha. Ammaaf gaaffii tokkoffaarra kan jiran garee warra kanadha. Ittuma fufaga. Lammaffaarratti ammoo dorgommii addaati qabna. Dorgommii kana abbaan injifatee badhaasa qarshii 10,000 itti aanu qaba jechuudha. Isin keessaa nama tokko bakka buufattu, isin nama tokko bakka buufattu, isin nama tokko bakka buufattu. Eenyu bakka isin yaabu? Dheera. Dibaabaa. Asis dheera. Ayyee. Asis dheera. Taphni amma nuti qabnu dhiirotadha. Dhiironni ammoo shunkurtii murmuraa imimmaan isaanii osoo hin buusin sekendii muraasa keessatti imimmaan osoo hin buusin shunkurtii kana murmuru jechuudha. Erga shunkurtii kana murmuranii yoo osoo imimmaan hin buusin shunkurtii kana murmuran hin injifatu. Yoo hin injifanne ammoo qaaraa nyaatu jechuudha. Waliigallee irratti sirriitti nu ilaaltu jechuudha. Qophooftanii? Sirriitti? Nyaata hojjettee beektaa manatti? Akka ajaa'ibaatti. Otoo dhima? Darbee nama hojjetu. Haa ta'u? Ayyee. Ayyaanadhaa egaa shunkurtii kana osoo imimmaan hin buusin gaditti jettaniiti hojjechuun hin danda'amu. Kukkuttanii sekendii 20 gidduutti abbootiin sekendii 20 nuu qabdu. Sekendii 20 gidduutti dhuma jechuudha. Wal qabaatii daawwattootatti agarsiisa. Ayyee. Irraa quncistuu achii murmuruu eegaltu. Jalqabamu. Gaditti jedhaa kan. Ofirraa bubbutaa jirtu. Ofirraa bubbutaa jirta dibaa. Gaditti jedha. Gaditti jechaan jirtanii. Baay'ee laafadhaa shunkurtiin. Umuree rakkina. Shunkurtii maqanaa abbaa dafee nyaatetu. Oh my Lamaan isaanii Oroomsaa fi Dibaabaan booniiru. Ani booni. Qaara. Maaliif xumureeti? Kankiyoo. Miti? Eenyutu boo'ee? Hin boonye. Hin boonye. Boosisne kan galfine. Gargaaruu dandeessu. Tokko isa nyaattee fixaa? Inni nyaatu. Okay. Adabbii isaaniidha. Akkuma itti cuffatama. Wal agarsiisa. Kan immoo sekendii 20 gidduutti nyaattanii fixu adabbii keessanidha. Siima tokko nyaatu. Amlee kennaa. Ana malee. Walumaa gala garuu gareen warra kana qarshii kana argatanii jiru. Amlee naa kennaaf. Hayyeen kabajamtoota daawwattoota keenya sagantaan bashannana addaa Dream Journalism Center fi akkasuma Prime Media waliin ta'uudhaan isin biraan gahaa jirru kana fakkaata. Barattoonni keenya egaa bifa addaatiin isin bashannansiisaa isin bohaarsaa akka jiran abdii qabna. Dibaaba fooyyee qabda.
Amma immoo tapha itti aanutti isin dabarsina. Taphni kun ammoo tapha addaati. Innis badhaasa addaa qaba. Qophoftaniitu. Sirba sirbisiisna. Sirba kana qof dhaggeeffachiisuu yookaan heerfoon qofaadhaan kan isaan dhaggeeffatanii sagaleen isaanii kan eenyutu irra bareedaa, kan eenyutu irra wayyaa, kan eenyutu irra fooyyee qaba isa jedhu. Isin immoo sagalee ijoollee kanaatti bu'aaraa itti bashannanaa ayyaana fakkeeffataa jirtu. Hundumtuu sirba tokko filateetii jira. Sirba kana garuu abbaa sirbu qofatu gurra keessaa heerfoonii qaba. Akkamitti sirbaasa jedhu daawwanna jechuudha. Ayyee qophooftanii? Eenyu filatan? Ishee. Lalo qophoofteetta? Qophaa'eera. Isaan akkamitti isaan filan? Lakki aanatu irra caalaa sirbuu danda'a. Injifachuudhaaf qophaa'aniiti kan isaan jiran natti fakkaata. Tapha tokko dudduubatti haftanii isa bakka buusuuf natti fakkaata. Qaaraan akkamisi godha? Qaaraan nan gubne. Akkamitti shunkurtii muruu hin dandeenye garooti? Akka ajaa'ibaan mure bara. Maaf boossere? Yoo. Sirba kan filattan? Sirba imimmaan jaalalaa kan jedhu san. Imimmaan jaalalaa shunkurtiin isa boossisee jira. Waan kan maaf jedheetanii. Isaaf boossa moo nama biraaf? Summatu na gaddisiise. Anuma boordi. Imimmaan silaa imimmaan jaalalaati malee imimmaan shunkurtii miti waan jettu fakkaata. Akkam dhugaa? Dhugaa. Ittaafuuf. Daawwattoota keenya sirba jaamboo jootee imimmaan jaalalaa jedhu waan filattee natti fakkaati. Akkamitti sirbitti laata? Baneetiin jira. Jaalalaa kunoo narraayyaa asila narraayyaa eewwanayinsa sankiya ani gadeera boontu natin deebi'u takkiti kokotu angadeera boontu lamuu natin deebi'u takkiti kokotu. Angadeera boonaa natti fakkaata. Boonaa. Hundi gogorte malee boonaa jechuu isheeti. Maqaa haranaa baastee. Akkas jechuu isheeti. Ndoo barti. Boonaa jechuu qabdi. Akkas jechuu qabdi. Garuu sirrii. Amlee sagaleen kee akkam garuu hojjetaa turte? Sagaleen koo baay'ee bareeda miti. Baay'ee bareeda. Kana booda na eegaa yeroo deemu. Maanuma sirraa dhabe. Garee lammataan dhufaa. Garee lammataa eenyuun bakka buufattan? Anna? Anna. Annaan sirba waan guddatti fakkaatti. Sirba jaalataa? Sirba eenyu? Hacaaluu Hundeessaa. Waan ayyaanaa waan filattu natti fakkaate ture sirba Hacee erga filatte. Kam jaallata sirba Hacee keessaa? Hundaa dandeessuu koo. Danda'a natti fakkaata dibaabaan shunkursiisatti. Hundaa boriifan. Makee tulfaatee hanafinaa ooltee rakkinaaf gadadoo kan nafaan argitee anoo humnaan qabu waa tokko siin godhu du'ee baaduus illee ansinii irraanfadhu. Anoo humnaan qabu waa tokko siin godhu du'ee baaduus illee ansinii irraanfadhu. Niga amlee naa kennaafi. Abbootii murtii sirriitti adda baasaa jirtu si'a? Ayyee. Asitti eerfoonii naa dabarsitu. Sirba eenyu filattan? Sirba Walisaa lafaa dhufaa siisaa tufaa. Lafaa dhufaa siisaa tufaa. Lafaa. Tifaafaa. Hin danda'amne jabaa. Ammas boosisuu barbaadu fakkaatti jaalaman. Mammaan boo. Bosan? Amma isa sanatti.
Daawwattoota keenya sirba Sisaa Ittufaa filatamtuu koo jedhu sila shunkurtii murmuruu dadhabee imimmaan shunkurtii bu'aa olee amma imimmaan jaalalaatti makuudhaaf waan jedhu natti fakkaata. Filatamtuu koo sirba jedhuun banaa fi egaa sagalee isaa imimmaanii wal makee dhaggeeffanna jechuudha. Alee gaartuu. Filatamtuu koo yaa bashaatu jaalatamtuu koo daambadaatu maalumaaf dhuftee nallaaltu hanga qobummaan namiitu. Filatamtuu koo yaa bashaatu jaalatamtuu koo daambadaatu maalumaaf dhuftee nallaaltu. Oomaan jedhu mucaan. Injifachuu hin dandeenye abbootii murtii sagaleen kan eenyuti? Sagalee gaanu hunduma isaaniif iyyuu laataa jirra qabxii isaanii dhuma irratti sin beeksisna. Boodarra nu eegaa. Oomaan jettu jechuudha dibaaf. Oomaan jettu immoo gaariidha. Kabajamtoota daawwattoota keenya sagantaan bashannana addaa Prime Media irraa isinii darbaa jiru ka barattoota Dream Journalism Center and Media qophaa'e ammallee akkuma itti fufetti jira. Gara xumuruutti geessaatii jirra. Dorgommii ajaa'ibaa irra jira. Dorgommiin kun qarshii 10,000dha kan inni xumura irratti qabu. Amma gaaffiiwwan isaan sekendiiwwan 10 gidduutti deebisan isaan gaafadha. Seera eegdu. Seerri isin eegdan kun seera addaati. Nama seera kana eegee deebisetu injifataa. Namni seera kana deebisuu dadhabe akkuma silaa qaaraa nyaata jechuudha. Ayyee. Eenyurraa eegalu? Sinirraa eegalu? Walakkeessa kanaa yoon eegale natti fakkaata. Qophooftaniittu? Waan seerri dorgommii kanaaf barbaachisu waan ta'an jedhe na duukaa jettu. Waan ta'an jedhe na duukaa jettu waanan jedhe kana jechuu yoo dadhabdan qaaraa sadan keessantu qaaraa nyaata jechuudha. Ayyee. Eenyuun filattu? Nama tokko jira. Tole gaaffii kana waanan jedhu na duukaa jetta. Waanan jedhu na duukaa hin jettu taanaan qaaraa nyaattaa jechuudha. Tole fakkeenyuma ofii koo fudhadhaa. Fakkeenyan ofii koo fudhadhu kun lalisaadha. Taatee lalisaa wajjiniin ta'u gidduutti wanta dubbatta jechuudha. Lalisaan ganama manaa ba'e. Lalisaan ganama manaa ba'e. Istiidiyoo seene. Biiroo deeme. Manatti gale. Deebi'ee istiidiyoo dhufe. Deebi'ee mana dhaqe. Lalisaa yeroo meeqa mana dhaqe? Yeroo tokko. Abeera qaaraa bidaa. Lalisaan yeroo tokko qofa miti kan inni mana dhaqe yeroo baay'ee manatti deddeebi'e lalisaan dhabee jira. Mitire? Qaraana dhufu ka. Mileenaa kennaafi. Waan nama qabbaneessu qormaata kufanii hin jiru. Ha jalqabamu 1, 2, 3 boriifan jalqabe. Qaaraa kana baay'een sodaadha beeke. Jabaadhu. Muuxannoo sheerii godhi sirru. Yeroo keenya nu jalaa gubaa jira jechaa jiru. Riilii waan si'a jedhu qaaraa bara jireenya kiyya keessa nyaadha hin beeku. Arra nyaatta kan. Jalqabe. Warra durbaa nyaatan immoo akkam? Boriifan erga akkasitti nyaate. Ayyee isin biraan dhufa. Waanuma isa gaafadhee deebistu. Ammallee akkuma itti fufetti jira daawwattoota keenya gaaffiin kun waanuma hin jedhine duukaa jettu. Qaaraa eenyutu naa qopheessee waan hin jedhine duukaa jetta. Firoon manaa kaateetta ganama kana. Firoon manaa kee istiidiyoo dhufe. Firoon manaa kee istiidiyoo dhufe. Istiidiyoo dhaabee mana deeme. Istiidiyoo dhaabee mana deeme. Manaa istiidiyoo dhufe. Mana istiidiyoo. Firoon yeroo meeqa istiidiyoo deeme? Yeroo lama. Abeera.
Qaaraa lammaffaa moo? Waan ajaa'ibaati kaaraan ni mi'a. Anammaatu baay'ee mi'a. Inni mi'a. Dafa yeroo keenya gubuurraa tokko lama sadi. Namni mana jabaatu hin jiru qabu. Namni mana jabaatu hin jiru. Ani pina gara bareedaadha. Borifan imimmaanii kana fakkaatti kaara. Imimmaan sileen boonyaa amma boo'eera ayyaanaan. Kophaa waan an jedhu na duukaa jettu. Injata. Dibaabaan kubbaa miilaa ni jaallata. Yeroo hunda kubbaa miilaa ilaala. Dibaabaan torbanitti yeroo lama yoo kubbaa ilaale jettee yeroo meeqa ilaala. Silaa yeroo meeqa jechuu qaba ture? Saddeet jechuu qaba ture. Waan an jedhu jedha waan ta'eef. Borifanii famlee kenna. Hayyoo kabajamtoota daawwattoota keenya sagantaan bashannanaa keenya malee akkuma itti fufetti jira buhaaraa bashannanaa yeroo gaarii nu faana qabaataa jirtu jedheetiin abdadha. Taphni kun tapha birrii 10,000 ayyaana sababeeffachuudhaan badhaasnuudha. Itti buhaaraa itti bashannanaa jirtu jedheen yaada. Borifan barattoonni kee Borifan barsiisaadha. Barattoonni isaa imimmaan isaa yaalaa jiru ayyaanaan. Kabajamtoota daawwattoota Prime Media sagantaa bashannanaa addaa isin biraan gahaa jirru kan har'aa asuma irratti gudunfuudhaaf deemna. Gareen Dream Journalism Center and Media bifa bareedaan isin kabachiisaa turanii qaaraadhaan ayyaana isin fakkeessaa turanii xumura irratti garuu eenyu akka tokkoffaa ba'ee badhaasa birrii 10,000 eenyu akka injifatu isinitti himuudhaaf deemna. Xumura irra garuu dhaamsa tokko tokko hundumtuu maal akka dhaamu ayyaana kanaan sababeeffatee carraa tokko tokko isinii kenna. Miiraan irraan eegala ergaa baga geessanii maatii keef fara keef biyyaaf akkasuma barattoota Dream Journalism ta'uu danda'a yoo dhaamsa qabaatte ergaa baga geessanii carraa. Akkasumas amantaa kiristaanaa mara kan kabajanii ayyaana kana kan maatiidhaan walitti jirtan baga ayyaana kanaan isin geenyanii maatii waliin keessumaa bishooftuu warra jiraatan baga ayyaana bu'aa ga'uu maatii waliin keessumaa bishooftuu warra jiraatan baga ayyaana. Saba Oromoo biyya laata biyya keessas jiraatu amantaa kiristaanaa waliin geggeessan bara ayyaana akkasumas bara ka'uu Yesuus mul'atan koo akkasumas obboloottan koo fi baga xiqqoo biyya wallaggaatti argaman baga xiqqoo ayyaana ayyaanaan isin gee jechuun barbaada. Keessumaa warra asitti nu waamtanii qaara nu nyaachistan illee hedduu baga geessanii jechuun barbaada. Okay, tole hunda dursa eenyuun kan isheen qixxeessine harmee koo caaltuu baga geesse siin jedha. Itti aansuudhaan warri qaamni kun dhimma ilaallatu jechuun warri amantii kiristaanaa hordoftan hundi keessaan Prime Media gaazexeessitoonni Prime Media kaameraamaanonni hundi uummanni qaamni dhimmi kana ilaallatu baga geessan baga geenye jechuun fedha. Hayyee uummanni hundumtuu uummanni amantii kiristaanaa hordoftan hundumtuu baga hordoftoonni amantii kiristaanaa hundumtuu baga ayyaana du'aa ka'uutiin isin geecha. Addatti immoo ijoollee barattoota Dream Journalismii hundumti keessan baga geessan jecha maatii koon hundumti keessan baga ayyaana waggaa waliin geenyan jedha.
Kofi hiriyoota koo hundumaa baga ayyaana geessan isiniin jedha. Galatooma. Ayyee duraan dursa hundi keessan baga ayyaana du'a ka'uu Gooftaa Yesuus Kiristoos geessan isiniin jedha. Jalqaba irratti obboleessa koo kabajamaa Balachuu Kabbadaa bakka jirtu teessee ayyaana kana kan hordofaa jirtu baga geechetti isiniin jedha. Itti aansuudhaan hiriyoottan koo amantaa kiristaanaa hordoftan marti keessan baga guyyaa ayyaanaa geessanii baga itti isin geessin jechuu barbaada. Hordoftoonni amantaa kiristaanaa hundi keessan baga ayyaana du'aa ka'uu Gooftaa Yesuus Kiristoos kan 2016tiin baga nagaan geessan baga waliin geenya isiniin jedha. Maatiin koo barattoonni Dream Journalism warri dhuftan warri manatti haftan hundi keessan ayyaana gaarii galatuma. Kana fakkaata kabajamtoota daawwattoota Prime Media kan nu daawwataa jirtan kun karaa barattoota Dream Journalism Center and Mediaatiin foddaa Prime TVtiin isinii biraan gahaa jiru sagantaa bashannanaa addaa ture. Ergaa baga geessanii isinii dabarsaniitti kan isaan jiran maatiin isaanii akkasumas hiriyoonni firoonni addatti ammoo kiristaanonni tsooma kana tsoomaa baatan kanneen ayyaana kana kabajaa jirtanis irra deebi'uudhaan baga geessan ayyaana gaarii isiniif haa ta'u jenna. Badhaasa qarshii 10,000 kana eenyutu injifata isa jedhu garee murteessitootaatiif carraan kennaa sana booda birrii 10,000 kanaan amileef xumuraa geessinee adda baana. Gara isaaniitti isin dabarsaa. Gara murtiitti darbu jechuudha kan yaada qaban kennu ittaafuuf. Ayyee hundi keessanuu galatoomaa jechaa bagattiin isin ga'ee ayyaana bareedaa isiniif haa ta'u jechaa qophii bareedaa asitti godhameenii dorgomtoota baay'ee argannee jirra haala namatti toluun jalqabanii xumuraniiru guddaa galatoomaa jedha. Ayyeen egaa hundumti keessaniyyuu baga ayyaana Faasikaatiin isin ga'e yookaan immoo ayyaana du'aa ka'uun isin ga'e jecha kanneen biyya keessas biyya alaa teessanii nu hordofaa jirtan karaa miidiyaa Piraayimiitiin hundumti keessaniyyuu baga ittiin isin ga'e jedha galatoomaa. Tolee hordoftoonni amantaa kiristaanaa martunuu biyya keessas biyya alaas kan jirtanii baga ayyaana du'aa ka'uu Gooftaa Yesuusiin isiniin ga'e jecha har'agaa barattoota Dream Journalism Center and Mediaan kan qophaa'e gaaffii babbareedaa isin bashannansiisu baay'ee qabanneetu kan asitti baay'ee barattoota ciccimoodhaa qaqqaxaleedha. Dorgommiin isaallee baay'ee kan nu bohaarsaa ture. Tattaaffii guddaan kan keessatti argamaa turedha. Meegaa gara duubaadhaan immoo qabxii isaan kan keessatti eenyutu tokkoffaa kan jedhu walumaan ilaallaa jechaadha. Ayyeen egaa hundumti keessaniyyuu barattoota ciccimoodha isin madaallee irras immoodha. Qabxii olaanaa 50 irraa qabxii 23 galmeessuudhaan sadarkaa sadaffaa kan fide garee boriifanidha. Amleelaadhaa fi isaanii fi ayyeen kan ta'an immoo lamman keessan keessaa eenyuudha kan jedhuuf immoo qabxii 50 irraa 32 deebisuudhaan sadarkaa lammaffaa kan ba'e garee firoomsaa harka rukutaa hundumti keessaniyyuu amma nama tokkoffaa ba'e beektaniitu jedhee yaada. Isaanis immoo garee dibaabaa 50 irraa qabxii 34 deebisuudhaan tokkoffaa badhaasa qarshii 10,000. Galatoomaa abbootii murtii keenya baay'ee namatti tola. Mee maal isinitti dhaga'ame? Gammachuu guddaatu itti dhaga'ame. Gammachuu guddaatu itti dhaga'ame. Lammaffaa bahuu keessaniif moo? Qaaraa akkas nyaattee moo? Qaaraan garuu baay'een gubeera. Tokkoffaa bahuun qaba ture sila. Maal isinitti dhaga'ame? Qaaraa nyaatetu badhaafamattee hin turreeti. Qaaraa nyaata. Sadaffaa baatanii bara gara tokkoffaa baatu. Atau ayyee dhibaaf maal isinitti dhaga'ame? Nun moo malee warra moomuun beeknedha. Moo malee. Hayyeen egaa kabajamtoota daawwattoota Prime Media sagantaa bashannanaa addaa Dream Journalism Center and Media waliin qopheessaa ture kana fakkaata ture yeroo bareedaaf yeroo miidhagaa waliin dabarsinetti hedduu gammanneetii jirra. Warri isin na waliin argaa jirtan kun barattoota
Dream Journalism Center and Media. Isaan kun barataa jiru bara dhuftu ammoo gaazexeessitoota ta'anii akka keenya kana sagantaa bashannanaa addaa qopheessu jennee abdanna. Sagantaa haga yoonaatti daawwataatii jirtan illee isaan waayillan isaanii kanneen birootu qopheessaa ture sagantaa miidhagaa haga yoonaatti tureen barnoota addaa bashannana addaa akkasuma immoo yeroo gaariin waliin qabaattaniitu jennee abdanna. Egaa Dream Journalism Centeritti barachuu akkasuma sagantaawwan mimmiidhagoo akkasii qopheessuu warri barbaadan kottaatii fedhii keessan akkasuma yaada keessan galmaan gaadhaa isiniin jenna. Ogummaa gaazexeessummaa barsiisuu irratti argama Dream Journalism Center carraa kanaan ayyaana gaarii isiniif haa ta'u jecha namoonni mul'ata keessan dhugoomsuu barbaadan kottaa nu baratti galmaatii baradhaa leenjaa isiniin jenna ayyaana gaarii isiniif haa ta'u Prime Media waliin yeroo gaarii qabaadhaa ayyaana gaarii. Egaa qophii barattoota Dream Journalism Centerii and Mediaatiin dorgomamaa ture qophii ajaa'ibaa wal dorgommii ajaa'ibaati. Wal dorgomtoonni hundumtiyyuu anatumaataadha kan isaanii wal falmaa turani. Egaa morkii guddaatu achi keessatti adeemsifamaa ture. Taphichis haala hawwataa fi baay'ee namatti toluun morkattoonni yeroo isaan itti wal morkotaa turan ni jira jechuudha. Isa malee miti namoonni mo'atanii 10,000 qarshii 10,000 kan isaan badhaafamanii jechuudha. Ani yootun keessatti argame maal ta'a? Si jechisiisa kun si jechisiisa. miti immoo sanyi kan nama ajaa'ibu ijoolleen mo'atamanii qoccocaa nyaachaa turan. Ani iddoo isaanii gaafan ilaalu bishaaniin barbaadachaa ture akkasumas immoo baay'een ofitti afarsaa ture. Adabbiin isaa adabbiin gaaffii gaafatamanii fi dorgommiidha sababitee fi adabbii gaaffii gaafataman dhabanii fi adabbii kana fudhatanii jiru jechuudha. Kun nama bashannansiisuu danda'a waan jedhamuu fi. Qoccocaa nyaachuu waan baay'ee ulfaata. Nama gaddisiisu ta'e immoo biratti immoo wanti nama bashannansiisuuf namatti tolu immoo warri injifatan immoo maallaqaa hanga kana injifachuun baay'ee namatti tola. Biratti wanta ajaa'ibaa lama asiitii namoonni qaaraa yookaan qoccocaa nyaachuutiin gubatanii asiitii immoo badhaafamtoota ta'aniitu jiru. Miirota garaagaraati kan isaan keessummeessaa turan sasteenyee daawwachuudhaani yaada isaanii keessa galaa eenyudha kan mo'atu maallaqni kun eenyuuf ta'a eenyutu immoo adabama jenneeti kan nuti hawwiidhaan eegaa ture jechuudha. Egaa tapha baay'ee ajaa'ibaa fi tapha baay'ee dinqiidha. Ijoollee qaxalee Dream Journalism Center and Media Prime Media waliin ta'anii qopheessuudhaan kan isaan nutti agarsiisanii akkasumas immoo irruma caalaa immoo iddoo sanitti otuun argame kan si jechisiisudha. Sababbiin isaas qarshii 10,000 kan isaan badhaafamanii ani akka kootti otuun achitti argame kan jedhudha kan. Sirriima akkuma ati jettee wal dorgommii ulfaataa fi morkii ajaa'ibaadha kan isaan agarsiisanii. Taphichi siyaayina qaba akkasumallee dorgomtoonni hundi isaanii injifachuufidha kan isaan carraaqaa turanii egaa. Haala gaaffiitti deebisaa turanis immoo ilaalteetta miti. Baay'ee kan namatti toluu fi kan nama kolfisiisu akkasumallee kan nama bashannansiisudha wal dorgommichi. Isa malee immoo sanyii Dream Journalism Center and Media barattoonni isaanii baay'ee qaxaleedha. Kaayyoo fi karoora isaanii qabanii haalli isaan ittiin baratan irree baay'ee nama ajaa'iba jechuudha. Akkasumas immoo jalqabbii isaaniiti kuni. Jalqabbii isaaniitidhaan garuu dorgommii isaanii kanarrattis wantoota hedduudha kan irraatii mul'atu. Fedhaa akka qabanii akkasumas ijoollee cimoo akka ta'anna anatu mo'ataadha kan isaanii wal qabaa turanii kanarratti immoo badhaasa maallaqaa hanga kana ga'uudha kan isaan badhaafamanii sanarratti immoo dhaabbata kana barattoota jalqabaa yeroo marsaa jalqabaatiif barsiisaa jirudha. Dream Journalism Center and Mediaan Prime Media waliin ta'uudhaan qophii akkas bareedaa ijoollee ciccimoo baasaa jiru irrattidha. Nutis barattoota taanee qophii ayyaana kana bareechinee miidhagsinee akkasittidha kan inni dhiyeessaa. Maarreegaa qophiin keenya jalqabarraa kaasee haga xumuraatti baay'ee barsiisaa fi bashannansiisaa akkasumas immoo bohaarsaa ture jechuudha. Egaa kun immoo kan qophaa'e Dream Journalism Center and Media waliin ta'uudhaan akkasuma Prime Media irratti kan qophiin kun darbaa jirudha jechuudha. Egaa daawwattoota keenya sagantaa keenya irratti akka bohaartan akka gammaddan abdii qabna jechuudha. Jalqaba irratti abbootii amantaa isiniif dhiyeessinee turre isaanirraa akka barattan muuxannoo akka argattan abdii qabna. Akkasumas immoo sirbitootaa fi shubbisoota irree isiniif qabannee dhiyaannee turre isaanitti akka bohaartan akka gammaddan abdii qabna. Dabalataan immoo faarfattoota illee isiniif qopheessinee turre isaanittis kolfaa maatii keessa wajjin gagammadaa akka dabarsitan abdii qabna. Egaa tokko lama jennee qophiilee bashannansiisoo barsiisoo keessummoota jajjaboof akkasumas keessummoota wanta gaarii irraa barattu ittiinis bohaartu jenne ayyaana sababeeffachuudhaan jabaa isin jenne gara xumuraatti finnee goolabnee jira. Egaan daawwattoota keenya sagantaa keenya akkas bareedu akka itti bohaartanii fi akka itti gammaddan abdii qabna. Egaa sagantaa kana fakkaatu qopheessee bareechee kan simbiraan gahaa ture barattoota Dream Journalism Center kan waggaa jalqabaa yoo ta'u sagantaa keenya kana immoo Prime Media irratti akka daawwachaa turtan abdii qabna. Egaa sagantaa kana fakkaatutti guddaa akka gammaddan abdii guddaa qabna. Haga waggaa dhufuutti kan bara garee nu haa taasisu nagaan tura qopheessee kan isiniif dhiyeesse ani Sanyii Cannaqaa akkasumas waayillan koo ani Saaroon Zawudee
Ani immoo siifan kabbadee akkasumas ogeessota kaameraaf teeknikaa hunda waliin ta'uudhaan qophiilee bareedaa kana isiniif dhiyeessine. Ayyaanni ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Ayyaana gaarii.